Ashamaa dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan miidiyaa Kilolee odeeffannoo wayitaawaa qabanneen hanga dhuma qophiitti turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Daandiin nagaa ammas bal'aadha. Godina Shawaa Lixaa aanaa Meettaa Walqixxiitti miseensa Abaa Shanee namni 3 harka kennatee jira. Dhalataan godina Wallagga Bahaa aanaa Noonnoo Qumbaa maqaa qabsoo Jaal Fincilaa, godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Tolee kan ta'e Jaal Kaayyoo fi Jaal Walabummaa kanneen jedhaman harka kennatanii jiru. Rasaasaa 440 kilaashii Turkii tokkoo fi kilaashii Turkii rasaasa 30 waliin birgeedii murtii guutuu kan jedhamu keessaa ganama har'aa raayyaa ittisaatti harka kennachuun maddi odeeffannoo keenyaa nuuf ifoomseera. Odeeffannoo biroon hidhattoonni finxaaliyyaa Amaaraa kan ta'an walitti bu'insa uumameen harka kennatanii jiru. Gareen Habtee Waldee fi Iskindar Naggaa walitti bu'insa gidduu isaaniitti uumameen karaa nagaan mootummaatti harka kennatanii jiru. Hidhattoonni Habtee Wald hidhattoota Iskindar 9 erga ajjeesanii booddee waraanatti harka kennatanii jiru. Waldhabdeen keessoo isaaniitti uumame kun babal'achuun qoqqoodinsa guddaa uumee jira. Kun immoo dhuma garii badii kanaa kan agarsiisu ta'uu maddi odeeffannoo keenyaa nuuf ifoomseera. Egaa jaallatamtootaa fi kabajamtoota maatiiwwan keenya qophiiwwan qabannee har'aa asumaan golomnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatoomaa.